Akkam jirtu uummata kiyyaa kan biyya alaa fi kan biyya keessa jirtan. Jirra. Akkam jirtu uummata kiyyaa kan biyya alaa fi kan biyya keessa jirtan. Akkam jirtu uummata kiyyaa kan biyya alaa fi biyya keessa jirtan hunda keessa. Foolongii fi laayikiidhaan akkana cinaa dhaabbattan isin gaafachaa. Foolongii fi laayikiidhaan akkana cinaa dhaabbattan. Foolongii fi laayikiin akkana irraanfatamne. Foolongii fi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatii Ora. Har'a bakka yaada nama bohaarsisuu fi kan nama gammachiisu walitti dhufee jira. Wantoota nama gammachiisan keessaa inni tokko faamaa inni waa'ee Filisxeem. Waa'een Filisxeem akkuma isin beektan waggoota tokko ol lakkoofsisee jira. Uummata gara 40,000 wa'ii ol du'anii jiru lola kanarratti. Annaa waraanni sun har'a dhaabbatee jarri baay'ee gammadanii biyya jaraa keessatti nagaadhaan amma jiraachuudhaaf qophiirra jiru. Meemee gammachuu jaraa irraa bicuusiisee ilaalchisa. በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም አስደሳች ሰበር ዜና ተሰምቷል። ለ15 ወራት የቆየውና የብዙ ሰዎችን ህይወት የነጠቀው የጋዛና የእስራኤል ጦርነት በአሁኑ ሰዓት እንደተነገረው ከሆነ ሁለቱ አካላት የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ደርሰዋል። ይህም ሲጠበቅ የነበረው የተኩስ ማቆም ስምምነት እንግዲህ የተለያዩ 3 ፌዞች አሉት። እነዚህንም የተለያዩ 3 ፌዞች እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ማቀርብላችሁ ይሆናል። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት ሁለቱም አካላት እጅግ በጣም ትልቅ ደስታ ላይ ነው ያሉት። ደስ የሚል ነገር ነው። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። Eekaanuyyuu baay'ee gammannee jirra. Meemee ijoollee jaraa ammaa kana ilaala. Akka jarritti gammadanii akka jarritti bu'aaraa jiran. Alaabaa uffatte alaabaa hin gaafasan Oromoo hunda dhiifama hin gaafanne hayi. Uffannisuu qaba modaqee ana Amaara fannisuu qaba. An akkamitti dhimma siyaasaa keessan na fudhattanii akkasiin ilaaltan gaafa san gadi baheetii uummata hundaa viidiyoo hojjedhee dhiifama gaafadhe. Nama kumaarra dhiifama nama gaafachuu wayyamoo nama hunda Oromoo hunda dhiifama gaafachuu wayya. Arsii eessattiin arrabse maaliin jedhe arsiidhaan ragaa dhibbatti namni qabdan kootami. Namni ani arsii gadi bahee ajandaa godhadhee waa'ee arsii bakkatti haasaa oolu yoo qabaattan fudhadhaa koota. Kanaan alatti dhimma gara biraa onarra qabaattan koota na ajjeesaa as keessa jira. An nama olii miti nama gadiillee miti. An namatti cakkanuullee miti nama miidhuullee miti. Eenyuunu miidhaa irraan qabu eenyuunu gadoo irraan qabu an uummata Oromoo. Isini galte waa'een kiyya isini mi'aa'ee ijoollee naa hojjettillee geemarran naa daladdiillee duuti gootanii onnee arrabsitaniif hin jiru kalaas dhiita ani osoo du'e amma geem hin taphadhu kalaas sarrasee jira okee wanni narraaf hin jiru tapha dhiise malee waan biraan dhiisne gammadaa isiniif haa cabu warri immoo achi dhaxanii narra gubuufonna gochaa jirtan gubuu dandeettan tokko tokko gubatee lubbuu kiyyaa miti lubbuu kiyyaan hin jiru. Mucattiin kun obboleessisi kalee lammaansaa baay'ee dhukkubsatee kalee lammaansaa akka jijjiiramu godhamaa jira. Yeroo kana irratti birrii barbaachisaanii. Birrii sana immoo kan argachuudhaa qabdu isiin firkaan qabdu maatiin isin qaban natti fakkaata. Yeroo kana irratti mucaa sana akkamsiisuudha jettee uummata Oromoo fuuldura baatee kadhattee jirti. Yeroo kadhattu kana keessatti duraan immoo alaabaa faannoo si jedhamu ofitti marattee jirti natti fakkaata. Kanaan dura sanaaf garuu dhiifama gaafadheera jetteetti. Uummanni garuu isa sana footoo sana fidee amma maayinni kana nurraa barbaadu duraan akkasiin turre ati jechuu barbaadeetti natti fakkaata. Haa ta'u malee mucaan kun duraan baay'ee kadhadhee gaafadheera jette dhiifama gaafadheera uummata guutuu jette. Innaa yeroo kana ammoo akkas baasuun nama lubbuu keessa jirutti waan akkasii haasa'uun waan gantaa natti hin fakkaatu akka kooti. Kootu uummanni araarame kootu jazba. Kootu waa nyaatee deemta uummanni araarame. Kootu sintu kuwa lollee ta'e uffata kee diratee deemta. Da'uun baana jiraase. Kootu mucaa kai koot mucaa maka sodaat. Laa ilaaha illal. Qabi malee kana eessatti dhufti sulumaa kun. አንድ ዘበኛ ነበር ባለ ሀብቱ ሳይ ዘበኞቹ ኩን ከእኒ ቀጠረቴ ግቢና ኤጉ የደ አረፈ ጋማ አኔ ሪባ ዳቤ ዘበኛን ኩን አከምራ ቆይ ምንድነው ይኔ ችግር ራሱ የሚያስፈልግ ማይኡፍላ ላይ የደ ጋብ ካምብርኩ መደባ ፎደ ናንተ እስቲ ይሄን 20 ብር ውሰድ ጨምሬ ሰጣለሁ ቤት ሰራለህ የደ
እሺ ብሎ ወስዶ 20 ሺውን አስቀመጠ እዛው መተኛበት አካባቢ ጉያ መካን ህርብ ይልል ሌባ ቢመጣ መጀመሪያ ብሬን ነው የምወስደው ከዛ እኔን ነው የምገለው ማረፈረኝ halkan ከኤ ባላብቱ ሌሊት ይዞራል አይተኛም ሲያዩ አይተኛው ቁጭ ብሏል ምን ነው አተኛም እንደ አይ ጋሼ ዛሬ እንቅልፍ የለም እንደዚህ ነው ሁለተኛ ቀን ሳይ የለም ነመች ጎጉ ይልቀል መክሳት ጀመረ ዘበኛው መጎሳቀል ጀመረ ምግብ ፍላጎትም ቀነሰ በሳምንቱም 20 ሺህ ብር ጨመረለት አከቀራ ቁርስ ምሳ ራት 3 ጊዜ ይበላል አሁን ወደ አንድ ጊዜ ዞረ ቀነሰ ጋፍ ካል ፍላሌ ኪሎ ቀረገረ ቶርባታ መዘናው ላሉ ኪሎን ገረ ሸንተማ ወማሙ ገቦኤል ወርዷል ኪሎ ይወፍላሉ ስሪንጁ ጤንነቱ ደስታው እንቅልፉ ሁሉ ነገር ከደው ጋፍ ካፍ መዘን ሩጊኡ እኔ ሰላም ያጣውት ይሄ ብር ኪሴ ውስጥ ከገባ ወዲ ነው ይለ ብረትኩም አፍርተማ ተና እንዲ በልበላ ሀባወገ ጋሼ ይለ ነው እንኮ ይሄ ብር ሰዱርሶ ጋር ይቀመጥልኝ ገሬስ እስመደል ምን ነው እና ይሄ ብር ኪሴ ከገባ ቀን ጀምሮ እኔ ሰላሜን አጥቻለሁ ረብኑ ራባቱ ሰላሙ አለይኩም ቀበኝ ሲኮዱ ጋራም ቀበኝ ደስታ ይገዛል ንጀር ጀራም ዋልተቆጠቆ ሶበታ በቃ ደስታችሁ ላይ አይገዛም ቀበኝ ደስታ አይገዛም ደስታ የሚገዛው ምንድነው ብር ነው ዋንታ ከሲቱን ቁናሜ kasongo yeye mombali nanga kasongo mbona wewe songa libala oh yeye kasongo mbona wewe hello kana maljera ni gadisaniam umiti mane wambar fide ma dubbat umiti dandawra ma ummata banneerranu ummata dhugaa rabbii banneerranu akkamitti ta'a kun amma akkamitti خلاص نوسترت نوفوتا سمتا يردا جلاس تجردا ديما وزا دغنيا بول غيزري نوفوتا ما تي متر كونجي አሩጋራ ሆሮታ አመተ ቃራኒ ተጀራ ዱቢን ተቃራኒ ተጀራ ጋን እንጅሩቴ ነሚ ለፈራውል ብልስ ቤካም ባይ በርባችሳ ወይ ለኪ ድርቤ በስራ ገሩ እንዱ አንስ አቤድራችሁን ነው ባቡ ይጋሩ ድርቤ እንዱ እንጀኔ ይጋሩ ድርቤ እንዱ አንስ አቤድራችሁን ነው ፍነጄዛ ባለ ድርቤ ቆጡ ከመማ ታነን ቆይ ኮከቡ ይበ እንዱ እንጀ ማለመዲ ማለት ይቆሪ ምን ካንም ኮፍነጂ ናጀስታቲ ማለት ጀጀ ሲንጃለ ዳማ ማለት ሲቱ ነገሮት ቢልቢል ይፎ ነገሮ ወላ ነረጂ ሰሙ ነገሮ ቀጥ ወደ ስራ ኮፍነጂ ዘጋው እምቡን ሲዲ ሰራ አንጀ ኮቱቡ ኢንሶ ብለናን ኢስቶ ዱካላ ሲዲ ሰራ ማለት ነው የሚመስል ይበድር ግበ ነገሮ ጡቅጡ ምትሬ እንጡቅጡ ምት እንጡቁ ኮቱን ጡቋ ነው ጡቋ ነው ነገሩ ጥሩ ማላኝ ተመት የወርድ ዱካ ተቆራንደ ወርባና ዱካ ነው ያበዱ ሀጀስ ይወርባ ሙከመም ማክሳናን ጎድን ጀዴ ኢስማዒል ልጄ ህልማየው ማታ ነቢ መሰዋሳደር ጋንተን ስጦታ ነቢ የአንቢዮች መናም ዋህይ ነውና ነቢ ቶላ ደረሱት ይህንን ዜና አበደን ኢላ የውሚዲን አጂብ ኢስማዒል ኢማን ጽናቱ ነገሩን ሁሉ ሰምቶ ከአባቱ አባቴ አብሽር ትእዛዙ ሙላ በጀነት ሆኜ ታያለህ ኋላ ሰላቱን አላ ሰላሙን አላ ነቢ የልቤ ላይ ነው ትንቁ ነቢ አስላቤ ማትፋቁ አበደን ኢላ የውሚዲን ባይሆን ሰረኝ እጄን በገመድ ነቢ አዛ እንዳትሆን እኔን ለማረ ነቢ ደሙ እንዳይ
farrisan malee farri nuuf jetti Oromoon ko. So farra gaariidha garuu farri sun immoo jira miti. Ija malee Cara wanni kun gaariidha amma gaarii itti ma ka godhu jirta. Afa guyyaa fuudhaa dhiqaan kuma dhibbaa waan qabutti bitee fuudhee gala gurbaan yoo banatti gaalaan kiraan kuma torba. Hin gammaduun na hojiruuti sabubaa abbaan kiraa dhufee balbalatti reeba yaaduun isa fiitee tasan qaburriba. Birriin kumni torba ji'aan kafalamaa taarikii diraamaa meemaa dubbataama. Jeetee gubdi mucaa wayyaanatti biti isa kafoosiyaa kan kuma saddeeti. Kanatti na fuutee dhimma mataa keeti. Anis nama tokko na barbaada keeti. Dinnaan na gaddiisi yoo dhabde dandeetti. Ji'a lamaan guunee gubuu jalqabdeetti. Yaa Rabbiin dandeessaa guddinni kan keeti. Nuufeen harka keeti. Niyamaa biyya lamaa taarikii diraamaa meemaa dubbataama. Birriin kumni sadii nabde kadrumaa taarikii diraamaa meemaa dubbataama. Birriin kumni sadii nabde kadrumaa taarikii diraamaa meemaa dubbataama. Obboleessi keenya kun Sharif Hussein jedhama. Sagalee ajaa'ibaa sagalee uumamaa Rabbi isaa kenne sagalee ajaa'ibaa qabu. Torbee kana keessa immoo guyyaa muraasaa asitti nashiidaa ajaa'ibaa kan Raamadaana keessa ittiin fataa isin qopheeffatee dhufe. Jaarraa beeka gahee Islaamni boqotu walqixxummaa addunyaa nafaaniin dubbattu. Raamadaana keessatti waan fataa ittiin jennu argannee jirra. Quraanoo amma fataa jettuuf sen. Quraana qaraa calluma jedhaati. Callumeedha quraana qaraa nashiidaa waa tokko hin baasu. Ji'a tokkoof quraana qaraa bakka. Sanaan booda dhaggeeffadha. Baalee jirraa baalee dhuftanii marqaa argi nyaattanii booda akkanatti dhadhaansaa gaafaafu dhadhaansaa iddoo biraan deemumaa jira. Akkam akka ta'u isinitti agarsiisa. Meerre jarri Baalee eessa jirtu jarri Baalee amma? Aan obboleessa keessa miti. Ana waamtanuu mimi. Bicuudhuma siituun si kana dhugee si kana bareeffadhee maal ta'a? Mimi ana waamtanuu. Maafuma qofaaf akkas babbareeduun maafuma qofaaf akkas diddiimachuun. Top 10 Ethiopian food. Let's see. Injured football. Number 7. I know. Let's see. Kit Kat. Number 4. Kit Kat inni jedhaa jiru. Wayne. Let's see. Dory Vit. Number 10. Kisara nama guys. Kisara nama dhugaa rabbicha. Dooroo wat isa jedhamu lakkoofsa 10 irra kaa'eera namichi kun. Hin beekumoo maa inni dooroo waxii maal se'eemu namichi. Innaa ashiroo tokko faranuu kaa'uudhaafi. The best full Medellin. I know. El Chapo. Number 3. Gomez. Number 9. Let's see. Share. Number 8. Share. Shiroodha shi. Share jechuun. So, si meeqarra kaa'amtee 8 haa ta'ush. Yes, let's see. Chikalaka Chikicha. Number 1. Chikalaka Chikicha. Tiffy. Tofifi. Number 6. Let's see. Mississippi Vati. Number 5. And number 2 is Sparrows, of course. Siluma gizumate dooroo waxii lakkoofsa 10 irra keessuyyi naan taane bakka. Waayin kee achumaan naa gale namichu. Dhiisi. Waayin nyaata sitti hafu. Ati achuma deemaati intini keessan. Maanni lo'aadhamu marrataas jedhamsa baddaa keessa deemu sana nyaadhaase. Sa beektu sin. Waan gaarii silumaan beektamu. Olbuti. Badayyeessa. Otoobisin kanumaatu baale bu'aa. Badayyeessa otuma taaru du'aa. Wayani hacabu. Warroota amma eessa deemaa jirra amma. Bakka waluma tarraffamna saayyuu immoo. Tokko yuunifoormii uffatee jira. 2 kaameeraan fuuldura isaa jira. Maa inni ishii rakkina maaliiti kun amma rakkina maaliiti Oroota waa tokko haasaa. ጀምር እሺ ቀይር እሺ ቀይር ኦኬ እሺ አይደል ቀይር አቋቋም አስተካክለዋ። እሺ ቀጥል።
አሳይሽ በቃ በቀን አሳይኝ ምንድነው ማሳየህ? የተነሷቸው ፎቶች አሳይኛ። ና መጀመሪያ ቁጭ ብለን የምንነጋገረው ነገር አለ። እሺ ማለት ደግሞ ማለት ትለኛለህ አንተ ግን እኔ ላይ ምንድነው? ወይኔ ሚሴጅ ላላ ቱርቴሲ እሲ ሚሴጅ ላላ ቱርቴ እኒ ፎቶ ነው ካሳ ጅርት የደ ጎው ጆልን ዱርባከን ወይኔ बनाना तो फोटो तो वीडियो तो करा ले चल दे बिना में बोला 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 गाड़ी बोला मारी डाल बोला वो ढोल माला दे रे रबर ना मैंने दस का पैमान तो नहीं छोड़ के नहीं लाइक वाली सुरूरी रा इरवान इरा तो जताती मोखन होजेत बोलो 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 namarratti waan hin taan dalaj hamorma kee micciiru sitta ajaju oolchees hin bulchin adagaa dingatii si haalaat sururii qoshaashaa haadharaa diqaalitti hinnan bajbaacaa diqaalaa hilbiisa nama keessatti lakkoome waan namni hojjetu hojjetu waan hilbiin hojjetu qoshaashaa talaxaacitti hinnan maxxanne sanyii keenya keessatti maani dhaamtu akkanan godhu Oromoon. Egaa hartiin qabeenyaan qabu sunis hin beektu qabeenyi hartii uummata waan ta'eef wal cinaa dhaabbannee wal jajjabeessuun isiniin jedha horaa deebanaa isiniin jedha turtii gaarii. Sirbi afaan Oromoo hedduun isaa cubbuudha jedhee iyyuu nama nu. Sirbi afaan Oromoo iyyuu cubbuu miti jedhanii warra amanan keessan jira. Akka sheekii wayii tokkotti kanantu muuziqaa basumaam jecha nama jiraachuu barbaadu miti because I'm not a pastor or I'm not like a preacher or singery gospel singery miti. Video ada dandaan jiru. Maal ni jaan? Safuudha. Qaallichi keenya kaleessa Gondariin turani. Mee dhaggeeffadha. Qaallichi ajaa'ibaati. Amma maaltu ta'e guyyaa har'aa waan isin ajaa'ibu faannoon Bahar Daariin seennee tarkaanfii fudhachaa jirra. Gondam seennee tarkaanfii luqaa fudhachaa jirra. Gojjam seennee tarkaanfii fudhachaa jirra. Iddoo hundatti qaxaqqanne magaalaa kana qabanne san qabanne lubbuudhaaf Abiyyiin Ahmad gara naannoo Amaaraan dhufu osoo isaan jedhan har'a maaltu ta'e beektanii? Abiyyi Ahmad sa'aatii anamma isinii haasa'u kana breaking news jechuudhaan gama fuula Facebook isaatiin amma poostii godhe eessa jirtaa ogguu jettanii gaafatan anamma sa'aatii kanatti Gondariin jiraa jee Abiyyi Ahmad. Gondarii maal gootaa jennaan beeta mangistii Faasiladas Katedoros yookaan gooticha Amaara jedheen ittiin dhaadatu beeta mangistii san sirreessaa jira mana mootummaa Tedros. Waan ajaa'ibu isa san qofaa miti. Zinnaashii isaallee fudhachuudhaan har'a Abiyyiin Ahmad sa'aatii amma isin haasa'u kanatti Gondariin keessa jira. Gondar jechuun bakkee amma lola faannoon haala ajaa'ibaatiin lola itti geggeessaa jirudha. Isa kanaan wal qabatee zammanaa kaasee sa'aatii muraasa dura ibsa baase. Lola geggeessaa jirruun xilaata daaraa goone caccabsine dhukutteessine jechuudhaan dubbate zammanaa kaasee. Laakiin ammoo amma odeeffannoon ba'aa jiru faannoo yoo danda'ame Abiyyiin Ahmad naannoo Amaaraa keessatti hafuu qaba. Gondar keessaa akka hin baane kallattii hundaan tarkaanfiin akka fudhamu dafaxaa waggaa godhaa jechuudhaan ajaja dabarsaa jira. Dubbiin jajjaba jaradha. Dafaxaa waggaadhaan Abiyyi itti muraatiniin nu hambisaa jedhanii kallattii garaagaraatiin ergaa dabarsanii jiranii. Inni ammoo dhugumatti yoo dandeettii qabaattan koottaa as koottaa gara Gondaritti anamma kunoo Gondar jira jechuudhaan hojii amma hojjetamaa jiru Gondar keessatti guyyaa har'aa akkasiin agartan footoo 60 poostii gochuudhaan Abiyyiin Ahmad Gondar keessa shaalalaa jira jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Faannooni Abiyyi irratti dafaxaa waggaa goonee tarkaanfii fudhanne jechuudhaan dhiibbaa garaagaraa godhaa jiranii akka inni amma poostii godhee qabamuu qaba as keessaa ba'uu qabu tarkaanfii irra fudhannee taarika dalee jechaa jirti faannoon. Hai faannoo hojiisi. Hojii jaraati kunis. Abiyyi illee namoo nama ajaa'ibaati. Dhugumatti mee dhuguma dandeettii qabdanii koottaa na qaba. Koottaa natti dhiyaadhaa na tuqaa jechuudhaan amma sa'aatii ammaa kanatti wanti faannoon jechaa jiru kana Abiyyiin ammoo kanarraa hajaan qabu.
shaa jechaa jira magaalaa keessa fataa jechaa jirra beeta mangistii ilaalaa jirra hojiin hojjetamaa jiru haala ajaa'ibaatiin deemaa jira jechuudhaan gara fuula feesbuuk isaatiin poostii godhee jira ammoo faannoon maal taatanii maal eedan faannoon goddar faannoon gojjam qoroxaa itti nuumuraa maarree itti nuumuraa jechaa jiru waan nama ajaa'ibu abiyyiin amma sa'aatii kanatti naannoo amaaraa gondariin beeta mangistii faasila atsee Tewoodiroos ka'amma ijaaramaa jiru san daawwachaa jira jechuudha daawwattoota. Gaallinis hin deemti sareenis hin iyyiti. Namni isinii galee isiniif hin gala dubbiin kun. Seenaa ajaa'ibaa kana dhaggeeffadhaa. Dhugaa rabbi seenaa ajaa'ibaa seenaa ilmoo fi haadha gidduu jiru mee dhaggeeffadhaa. ሳውዲ አረቢያ ውስጥ የተፈጠረ ነገር መነጋገሪያ ሆኗል። ከ30 ዓመት በፊት ሱዳናዊ ሴት አግብቶ የነበረው ሳውዲያዊ ግለሰብ ከሱዳናዊ ሴት ልጅ ይወልዳል። ሆኖም የላይፍ ኢን ሳውዲ አረቢያ ምንጮች እንደገለጹት ሱዳናዊ ሴትን ፈቶ ልጁን ወደ ሳውዲ አረቢያ ከወሰደ በኋላ ለልጁ እናቱ እንደሞተችም ይነግረዋል። ልጁ አድጎ በአልናስር ክለብ ውስጥ በጣም ታዋቂ የእግር ኳስ ተጫዋች ይሆናል። እድሜውም 30 ዓመት ሲደርስ አባቱ እናቱ አሁንም ሱዳን ሀገር ውስጥ በህይወት እንዳለች ይነግረዋል። ወጣቱ እናቱን ለማግኘት ወደ ሱዳን የመሄድ እቅድ የነበረው ቢሆንም ነገር ግን አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ከሱ ጋር ቃለ ምልልስ እያደረገ ሳለ እናቱን በድብቅ ከሱዳን ይዘዋት በመምጣት ሲያገናኟቸው የተፈጠረው ነገር የበርካቶችን ስሜት ነክቷል። سامحيني يما سامحيني يما سامحيني يا الله يما يا الله يما يما سامحيني يا الله يا الله وريحتك يا الله وريحتك يا الله حافظك يما الله يسعدك يما الله يسعدك يما سامحيني وسامحيني سامحيني يا امي سامحيني يا امي يا الله الله يسعدك يما الله يسعدك يا امي يا امي يا امي يا امي والله واباينا ما قمتيسو دبتا جرتو كيجيبا تعملي جني في إنسن والفوتشون وان الدنيا رهن جر ما بيأكام جنة تخيلان نكاسي رجلن دا نعم تخيلان نكاسي رجلن ستي فكاتا نكانا يدا تجتا جنين ستي فكاتا جنين نو جنين تيسي جتا أما باتي ورقنا عتق توك تلفزيون رد دبتا ترقتنا وتاته جنين نكانا يدا مكانسا يوسف جرام مكانسا كله جرام نولين جرات جرا نولين أكزي جرا قلقنا نولين بول هندي ما جتي والله تخيلات في سبرا رفاجر مالي قامانو تو إننا نفجر جيت كقبته هنجرو قروسين وان سبرا جيس فكات نمنين أرجو جته نمني سلاكن إن أرجنا كبتة كوفت أرجتاتي جني دمو ربي نون أرجتاني سنين جريرة أكملت أرجته ست قالوا تخيلات يسمون كمال ترى حقوق مجرى شيطان جنين ما أرجو تجرتي سوف تجرتي جتشورا مسحورة جتشون كانوا مدابر أقوم القرآن كيست موسى عليه السلام قافة تخيلتي تي قافة وليسا دربتي قربو فاجي جيرم قافة جرسون بفت فكيسن تخيل جرم وانت كسي وانما بي في نيو سنة وانما وليسا تبا ففكاتي جتشورا وانت تنافو وان هنتاني لكن وان قرآن في حديثا وان هنجر كان نفاجر وان تاتي وان تخيلك كان القرآن في التكراسيسي قرر ربي الدبي ذكري قد وان سنة لا قروا انجرني شيطاناتي يا منا شيطاناتي هذا منا جني ده ورجلوف بكم تكن نور هذا أبنو كشيطانات شين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنسي في شيطاني تكاول إنجراتين بيكو نجا نورا دادي بو يوجتني لما تجي جراتي ما كايو سنتي رفتي جتشور يونو كبيكم تكني نوف جراتي مو بور رفتي مو أني أبا منا مكاتي سنجتي الرجل دبرت بور مكاتي جوزي تدبرت جوزي أوكي وان كام وان لبو هين كام نت دبرت بور
saniif nama akkasitti beekamtii fi bakkan kennina. Gizeedhaan waan haaraa dhageenya nu. Gurra keenya rabbiin waan haaraa dhaga'uu hin dhabinaa waan nuun jedhe nutti fakkaata. Waan qaniqaniidhaan waan haaraa dhageenya. Maaltu nu dhibee nu bakka. Maaltu nu dhibee namni akka barbaade haa ta'u. Jinniitti isaa yeroomu, dhagaatti isaa yeroomtu, mukatti isaa yeroomtu, maalittuu haa yeroomtu nun dhibu. Nu jireenya keenya jiraanna ishee bakka. Allaalutti kolfina achumatti jibbina malee yoo jibbuu ta'es yoo achitti jaallachuu ta'es kana lamaan keessa tokko goona malee nu waa tokko nun dhibu. Sagantaan har'aaf qabanne kanuma fakkaata. Sagantaa biraatiin walitti deebinutti jaallatamtoota.